بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور تبيجي أرومو مسلم ميديا نجين ربي حق اللي انسران تيبا كجير تنشفتو سن رتاجراتو درسين كأنك هرّا واني كبني ولدفن إن شاء الله تعالى وان منكن كل وان شريان من الراباسة جت وانا خيرين كمني وان خيرين نوفنجرهم من كن كنا كل سنة جتشو ما تدري وان نترى ولي دبرسون إن شاء الله تعالى من كنا كل نين ilman haala gaarii irratti guddisuu irratti qabxii nama gargaartu irraa jiran wani nuti keessa jirru ilman haala shari'aa irratti guddisa ilmaanii tarbiyaa gaarii irratti akka isiin karaa shar'ii irratti qunnamteetiin ilman karaa khairii irratti nama guddattu sani jechuudha wani nuti walii dabarsaatiin jirru mata dureen irraa mana qulqulleessuu jechuudha mana waan shari'aan jibbiturraa mana keenya kana qulqulleessu waan khairin yoo inni mana keessa jiraate khairin gadi nuuf hin dhufne waan inni sharri nutti gadi harkisu hamtuu nutti gadi harkisu waan shari'aan jibbite waan shari'aan mana irraa baasaa jette mana keenya kana qulqulleessu waan kana irraa baasuudhaani jechuudha kuni qabxii ilmaan haala gaarii irra guddisuu irra qabxii lakkaamturraa jedhan mana ufii kana namni waan khairii isa keessatti argamsiisee waan sharri yoo irraa baaseetti ni jedhe qabxii ilmaan haala gaarii irratti guddisuu irraa nama gargaarturraa jedhan haala gaarii irra guddisuu irraa nama gargaarturraa jedhan min al-umur al-muhimma amri dhayyaachiftuu taatirraa jedhan walmuciinati ala tarbiyati al-abnaa'i amma illee nama gargaartuu kataate ilmaan guddisuu haala gaarii irratti haala bareedaa haala shari'aan sila jette irratti guddisuudha haalli gaariin haala shar'iin jette san irratti guddisuuf waan nama gargaarurraa taxihiirul beeyti min aalaati illahwi wa xarbi jedhan mana kana qulqulleessuudha meeshota adda addaa irraa meeshota ittiin taphatan irraa meeshota waan garagaraa kasootii adda addaa ittiin godhaniitiniini tapha ittiin geggeessan kanarraa mana kana qulqulleessuudha jedhan amrii muhimmaa waan nama yaachisurraa ammallee waan inni suni nama qarqaarurraa ilmaan haala gaariirra guddisuurra waan nama qarqaarurraa mana keenya kana qulqulleessuudha meeshota waan gargaraa waan tapha adda addaa waan shari'aa faallessu kanniin irraa qulqulleessuudha mana keenya kanaa jedhan jechuun waan shari'aan in jaalanne waan shari'aan gammachuu ittiin qabne waan shari'aan wanni sun khairii gadi namaan fiddu hamtu duubaan gadi dhufa jetteetiin maqaa dhoyte sanirraa mana keenya kana qulqulleessuun ilmaan haala gaarii irra guddisuurraa qabxii nama gargaarurraa jedhan وطرد والوسائل التي تعرض الفسوق والفجور والكذب جرا أكسما إسي ميشوتا دو برغتاتنين وسائل تاتاتنين أكا كورتو يوكين أكا وانم هركسو إسوي وانتون سنين تعرض الفسوق والفجور وان فاسقما في فجورما وان فاسقما أمري شريعة أمري ربي إرى باسو تنما جيسو والفجور وان جلنا تنما جيسو ميشوتا دو برغتاتنين وانتوت أكانات تنما هركسو منا كينر راقل كليسو والكذب وان كجبة تلنا ما جيسو جتشودا سبب دو برغتي وان كان جرد مودان وان يكون غرانا تنما جيسودان وانتوت أكانا كان من راقل كليسو فيخشى من تنزل الشياطين فيخشى كصدات مجتشودا من تنزل الشياطين شيطان بوفمون كصدات مو على هذه البيوت منين كان الرتي سبب كان شيطان بوفمون كإرى صدات مجتشودا سبب وانتوني كنين من كيس جراتشوتين شيطان من كان الرتي بواني من كان قبطانيتين أجر فسقي في جلنا في وني أدانا متقدي دفوني كإرى صدات مجتشودا meeshota akkanaa kana manarraa baasu wantoota akkanaa kana manarraa baasuun ilmaan haala gaarii irratti guddisuu irraa qabxii nama gargaarturraa jedhan qabxii
ilmaan haala gaarii irratti guddisuu irratti nama qarqaarturraa waan argaman ofiiti baasuu waan shari'aan jibbitu takka lama miti wanni shari'aan jibbitu akkuma hadiisa gad dhufu itti nu dhufu hedutti waan baay'eedha wanni shari'aan rabbi jibbitu mee hadiisa kana haalaallu jechi irra amanamaan jechi fudhatamaan ka garanaa fi garana qabii hin qabne jecha rasuulati fi jecha rabbiiti عليه الصلاة والسلام وفي الحديث عن سالم عن أبيه قال وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث حديث كيستي عن سالم عن أبيه سالم الروضي فميتنين قال نجري وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بلما السنافي وعدي قل رسول عليه الصلاة والسلام فراث عليه أي تأخر الراتري جبريل رسول بلما السنافي بلما سن الراتري انتري فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بلما قل في بلما الراترون كني رسول الرتجبات عليه الصلاة والسلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي نبي فلقيه جبريل فشكى إليه جبريل إستر في ويت رسول بيسان عليه الصلاة والسلام جبريل الراتران رسول به ويت إني بهجر إيجساني إستر فلقيه جبريل إسا والجه إستر في رسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه ما وجد فشكانيه إليه جرى إسابت ما وجد وان أرجع رسول عليه الصلاة والسلام ترين سكنا في وانا ددكنا إتيمه فقال جبريل نجد دي بساوي ترسول دو برقتين أكس قافتين نجد الراتورو في وانا ددكنا ويتين إتيمه نجد فقال جبريل نجد إن نتجر لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب نجد وانا نجد لا نجرد إن لا ندخله إنسان نجد جبريل بيتا من فيه يتكست صورة جرتو ولا كلب من سرين أتكيس من سرين كيس جرتو له إنسان نجد أجايبا سببا صورة من كان كيس جراتوتين سببا سرين من كان كيس جراتوتين جبريل رفون إساركيسي الراتوري تريتني نقصني رسولا ولرقيتني جناني رسول التمي جنان نتي كنافي ونتو رفو أمني في جرين wani nu dorgeetiin jedhe kanaaf dhufuudhamne jedheni rasulatti alayhi salatu wassalam adiibni hadiisa bukaariiti hadiisa illaan qabne hadiisa fayyaadha jechuudha mala kee karee asirraa wani fudhatama laal wanni mana kana keessa jiru waan khayrii namatti harkisutu argama waan khayrii namarraa dorgeetiin sharrii namatti gadi harkisutu argama kanaafuu mana keenya to'achuun barbaachisaadha jechuudha mana keenya to'achuun hedduu barbaachisaadha jechuudha وان خيري قد نما فيدو وان ملائكة خيري نمر الأرجو وان كدو برجتي ور خيري نما فديم سبب سنين منا كان رأيت فماني وفر رابا سنين وان شري نمتين قد ديم أرجو برباچ ساجة چورا يو وان تكو يو شري نمت قد هركسي خيري إنو يو ينفدو يو خيري قد هركسي شري إنو نفتو بكسانو يو سبب سنين للسبب suuraan jiraachuutii fi akkasuma sareen jiraachuutiin mana kanarra turiinsi argame jibriil rasuul irratti alayhi salaatu wasalaam rasuul irra turiinsi itti argame jechuudha sababa kanaan fakkeeyfa bibuyuutiin kathiirun min almuslimiina akkami duuba hedduu manniin warra muslimtooti irra wamaa fiha min assuwar walwasaa'il suurota adda addaa irraa wantoota duuba argiteetinini suuraan suni fitnatti geessitu lirrijaali wannisaa'i dhiiraaf dubartii irraa ka fitna adda addaatitti suuraan suni gadi geessitu ka kunniin mana keessa jiru maal hayya dubbiini ka kanaaf duuba argiteetiniin saree fi suuraa mana keessa jiru takkaaf duuba argiteetiniin jibriil mana kana seenuu dhabee rakkoon agana argame akkamii duuba mana muslimtootii irraa ka achi keessa suuraan garagaraa jiru suuraan dhiiraatii fi dubartii ka fitnaan adda addaa achirraa gadi dhufuun irra argamu duuba dubbiin akkamii jedhan hedduu waan yaachisuu jechuudha waan rakkoo guddaa gadi fiduu jechuudha waan akkana manirraa baasutu barbaachisaadha alaysa hadha mu'dinun bitanziili shayaaxiin kuni duuba argiteettiniin hin taane hayyama godhaa bu'iinsa shayxaanaa hayyama godhaa hin taane suuraan adda addaa suuraan dubartii suuraan dhiiraa ka mana keessa jiru kuni hayyama godhaa hin taane shayxaanni bu'iinsa mana sanirratti hayyama godhaa hin taane tahee jechuudha wabi'aadil malaa'ikati malaa'ikaan mana sanirra akka fagaattu hayyama godhaa hin taane
taheetiniin jira jechuudha. Maaliifuu rasuulli waytareefi alayhi salaatu wassalaam wayta rasuula irratti Jibriil dhufuu dhabee irraa tureetiniin jedhu sababa suuraatii fi saree mana keessa jirtu saniitiifi yoo suuraan mana keessa jiraate shayxaanni gadi bu'uun hayyama godhamaan taane wanni kun hayyama ka godhuuf hin taane waan harkisu tahee waan manatti waan kan harkisu tahee hin buutii jechuu shayxaan irratti dhufti. Akkasuma malaa'ikaan kan irraa fagaattu hin taane taateetinii jirti jechuudha. Akka malaa'ikaan namarraan fagaanne warroonni khayrii kun namarraan fagaanne warroonni kabiisni warroonni duuba argiteetiniin faayidiin qabne ka khayrii namatti gadi hin dhufne kuni mana keessa akka naman qubanne waan akkanaa manarraa baasuun waan ilmaan teenna haala gaarii irratti guddisuu irratti qabxii nama gargaarturraayyii jedhani. Fahaadha beeytuun nubuwwati kuni mana رسولاتي عليه الصلاة والسلام كريه بنا لم يدخلوا جبريل كجبريل سنسين لوجود السورة والكلب سورة في سرنا كسار قام في جتة كأتشك سنسين كوني من رسولاتي عليه الصلاة والسلام حتى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلب هذا رسول لأججت سر سنت فأخرج هذا بافمت والسورة سورة اللي فقطعت وسائدة haga suuraan suni duuba argiteetini mummuramteetiniini keessatti raashii keessatti aga galfamte takka taate agasan godhamtee jechuudha. Saree san achii baasaa jedheni rasuulli mana sanii baasaa jedheni suuraa sanis cicciraa jedheni agasiin cicciramte taatee jechuudha. Eegasanii wal malaa'ikatu malaa'ikaan tadkulu ni seenti ma'ahumul barakatu wassakiinatu malaa'ikaan isaanii wajjin seenti barakatu wajjin seena والسكينة طمأنينة والجنسين والسكينة زكيت والجنسين زكين رقائنسي أكاسم دوس قبين كانتو يدو برقتي ملائكة والجن نما قدوف حاجة چورا بركة نما سين بركة أيو نما برجرات كم مني بركان كيا سجرواني جوتي بركة قبدي فايدي قبدي نمني ولنياتو واني قبان بركة كيسان نما حجرة كانتو ملائكة والجن قدوفا والسكينة سكينة اللي جردوبا tasgabba'iinsa xumaaniinatu duuba argiteetiniin wassakiinatu suutiinsatu tahee jechuudha. Waan tokko duuba argiteetiniin jarjaraa fi wanni adda addaa duuba argiteetiniin ka keessa hin jirre jechuudha. Xumaaniinatu illee taphatudha. Xumaaniinaa jechuun tasgabba'iinsa qabaachuu ziqii qabaatu namni duuba argitee waan tokko irratti gadi sabataa tahu ka akkanaatu duuba argitee waan akkanaatu malaa'ikaa wajjin gadi namaa seenaa jira. والشياطين يدخل معهم قلقوا شيطان والنسان والجنسان وان غرغرات تنما كاسو في عبادة غرغر سوسو إنسافي وان دو برغتاتن لبونا ماتت إبي أددا في دوان كان شفتو إساني وجه دي سينا جد ملائكة شيطانا كانت يوجه دي سينا وان أددا تنما أجاجو ibaada irraa duuba nama deebisu hamtuu adda addaatiin nama kakaasu shayxaanni kanaan waan isin gadi seentu jechuudha. Waan shayxaana duuba argiteetiniin namatti gadi fidu kana maal gochuu barbaachisa ofirraa fageessutu iyyuu barbaachisaadha jechuudha. Waan dhibee qalbii teenya tanatti dhibee namatti taheetiniini iimaana namaa laaffiseetiniini namni fedhii lubbuu jala deemuudha. waan adda addaatiin nama kaasutu kana wajjin kanatu shayxaana wajjin namatti gadi dhufaa jira. Akka kuni namatti hin argamne maal ta'u barbaachisa wantoota akkanaa kana ofirraa fageessutu iyyuu irraa barbaachisaadha jechuudha. Ikhwaanii namni cuftunuyyuu ilmaan ofii tana karaa khayrii irratti guddisuu akkaataa shari'aan rabbii jaalattu san irra yoo isaaf guddatten fedha. Laakiin immoo waan silaa jedhamu kana hojiitti hiikutu iyyuu ulfaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni cuftunuyyuu ilmaan isaa haafiza taatee fi quraana isaa hafaztee hadiisa barattee ilmii tana yoo duuba argiteetiniini asarri ilmii tun irraa argameetiniini karaa diinii kanarra jajjabaattee namni cuftun hin fedha. Laakiin dalagatti hiikuun hin ulfaataa jechuudha. Hin ulfaataa. Namni ilmaan karaa khayirra guddisuudhaaf homa akkanaa kana mana keessaa baasuun isatti jajjabaatti. Homa akkanaa kana mana keessaa baasuun isatti jajjabaatti. Suuraan mana keessa yoo nama jiraateetiin jedhe malaa'ikaan akka namatti hin seenne kun hadiisa kanaa jechuudha. Ka Jibriil mana rasuulaa seenuu dide alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf jechuudha
suuraa mana adda addaa mana keessaa baasuun barbaachisaadha jechuudha. Suuraa namni mana keessa kaa'ateetiin hin taa'uun inni khayriin keessa hin jirtu jechuudha. Suuraan faayidiin keessatti hin jiru waan akkana mana keessa kaa'ataniitiin hin taa'uun irraa hin barbaachisu jechuudha. Namni duraan akkaataa tarbiyaa hamaarra guddateetiin jedhee shari'aa wallaaluudhaa fi waa'een shari'aa kun isarraa fagaatu ta'uudhaa fi yookiin lubbuu fi tana gadi qabuu dhabeensaa fi akkaataa maleetti yeroon irraa deemteetiin waan hamtuudhaan yeroon irraa deemte amma toobaa deebuun hedduu isaa barbaachisaadha. Maaliifuu yoo namni badii dalage tokko akkasitti ufitti sabbareetiin ani badii matanaan abada haa ta'u badii matanaan katmiitti haa baddu irra toobaa deebuutu iyyuu irraa barbaachisaadha jechuudha. Rabbiin gabroota toobaa deebitu akkaan irraa gammachuun itti jirti akkaan qeebaliinsi jira kanaaf gara isaatti deebi'uudha. Warroonni duraan lubbuun isinitti taphattee lubbuu waa hedduu keessa isaan nayxee suuraa gara garaatiin uf baay'eessuudhaan waan adda addaatiin beekameetiin hin jedhe ka suuraa mana keessa kaahateetiin shaanxaan guutuun suuraa ta'eetiin jedhe kun ciftinu gara rabbii keessaniititti toobaa deebi'a osoo duuti isinitti dhufteetiin wanni kun ciftinuyyuu osoo irraa isin hin deebi'in akka isin irratti gaafiin hin guddanne ofirraa waan kana manaa baasaa ofirraa gubaa faayidiin takka keessan jirtu qaamni namaatu gubatu deema. Maaliifuu namni yoo waan shari'aa jibbitu dalageetiin jedhe waan rabbiin dallansiisu dalageetiin yoo jedhe maalta dallansuun rabbii futee jahannamin nama geessiti. Osoo teessanii mataa keessanii bidda jahannamitti hin gubanne waan shari'aan jibbitu ofirraa guba. Faayidiin takka keessatti hin jirtu asumarraa deemuuf jiraata namni cuftisaatu iyyoo wanni rabbiin wayta wal gahaniitiin jedhan siinqii namaaf ta'uu mana gaarii nama qubsiisu karaa jaalalli rabbii jirtu sanirra nama sabachiisee jannata bareedaa كرسول عليه الصلاة والسلام إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كرسول جل عليه الصلاة والسلام جنة تنكيس وانقياتك إجنا ماهين أرجين وانقياتك غررنا ميائين وانقياتك غرين دقين وانقياتك قلبنا ما الريائين وان أكنات جنة كيستها راجل الرسول عليه الصلاة والسلام وان أكنات كيستها كنا نمني كراشر إذا قريت نجري waan shari'aan rabbii didde kadalageetiin hin jedhe itti gahuu hin danda'u. Maaliin itti gahuu danda'an yoo waan shari'aan jettu tana jala butamanii jecha rasuulaa kubbaalanii jecha rasuulaa jedhanii yoo kana jala deemaniitiin hin jedhanii jannata bareedaa bal'inni isaa samii torbaniif dachii torban geettu san argachuu hin danda'amaa jechuudha. Yoo waan shari'aan rabbii jettu tana irraa ol qabataniitiin nuti ganaa jirra xiqqoomee olii gad bashannanna olii gad jenna umriin kenna ganaadha booda toobaa deebina akka waan rasiida guyyaa duuba argitee doo'isaa muranii harka kaanii waggaa gana naaf jechuu beeku akkanatti yeroo ofirraa fixu kataatu taate jannata bal'inni isaa samii torbaniif dachii torban geettu kana dhabutuyyuu argamaa jechuudha. Maaliin bitatan jannata kanaa ibaadaa bareedduudhaan sunna rasuula jala butamuudhaan bitachuun argamaa jechuudha. Bal'ateef seenuu hin dandahanii meeshaa isaatiin maletti. Bal'innaaf jannani dachii torbaniif samii torban keekeetu samiin takka gama akka bal'atu dachiin takka gama akka bal'atu. Ka bal'inni isaa dachii torbaniif samii torban gahu kana bal'ate akkanumatti waan tokkoon alatti seenuu danda'a jechuun hin danda'amu ibaadaadhaan seenuu danda'a. Ibaadaa sanuyyuu yoo rabbiin namarraa jaalateetiin hin jedhe seenuu danda'anii jechuudha. Waan kana ta'e maalirra barbaachisaa? Jannani kuni qaaliidha waan taphaatiin argamuu beekuudha jechuudha. Suuraa takka manarraa gadi baasuun si ulfaattee jannata rabbii kajeeluun hin danda'amu. Suuraa faayidii hin qabne suura maanu faayidiinu keessatti hin jirtu waan daruurii sila namni sanii maletti waan tokko sochoofachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf baasaboora yoo taate duuba argiteetiin namni isa malee gara tokko tarkaanfachuu hin danda'an waan eenyummaa lafa keessa ittiin jiraatan takka malee isa malee sochoofachuu hin danda'an socho'uu hin danda'an waan akkanaa kana muhimmituyyuu dirqamatu jira jechuudha. Kanaan alatti namni akkasuma uf baay'eessee suuraa mana keessa kaahate yeroo gabbinnaatiif yeroo qal'innaatiif adada waggaatiin cufaa guuree mana keessa kakaayitiin jedhu kuni ekwaani namni jiru jechuun nama karaa shari'a irratti jiraate jiru bareeddu jechuun nama waan shari'aan jette qabatee san irratti jiraate jechuudha. Jiruun tun jiruma akkanumaani bishaanuma dhuganiituma nyaatuma nyaataniitumaanii nyaataaf dhugaatiin kun waan birootti jijjiirameetuman deemuuti malee jiruu bareeddu rabbiin jaalate san jiraachuun hin danda'amu yoo karaa shari'aa irraa goranii jechuudha. Kanaaf wanni barbaachisu maal inni
جروني سينو غافة دراتو ربيني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جد جرون الدنيا تني ميشاتك كون ما دايدو مالي هم تقو يوهن تاني جد لو كانت الدنيا تذن عند الله جناها بعودا ما سقى كافرا شربة ما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وصو الدنيا تني جد الدنيا تني وصو لو كانت الدنيا وصو الدنيا تني تاتجر تذن عند الله رب برتي قبلا يوكين كولو بوكيتك كميزان تتاتي كولو بوكيتك غرا كانيت غرا كانيتين الدنيا غرا توكو كانيتين وصو اسين كولو بوكي لافتو تنا كميزان تتاتي الدنيا تني ما سقى كافرا شربة ما يجر سلا كافرا انتو بشاني تكهين أباسو جل ربين أكنا جل رسول الله عليه الصلاة والسلام سلا ربين نو باسو جل رسول الله عليه الصلاة والسلام وصو اسين كل ما بوكي تك ألفني سيكا جيت تاتي سلا كابرة نو باسو جل لكن فايدين قبض جتشاف سي أكنت ربين الدنيا تكنه فايدين سي كنا قيمة هن قبض جتشو ديم رسول الله عليه الصلاة والسلام وني الدنيا ينتني الدنيا نسين وكانت تغرا غاف درات ربين تكسر ردبت رسول الله تمثال قريت نجر وكانت تكسر ردبت اسين تقاتون تنينما دايدت ني غند اخرا جرو ابد كاچ كيست نم يو غند سنت كسينت ني ربون جرسن نون دبسيسني جچورا uftottoyatu barbaachisaa jechuudha osoo guyyaan hin gahin ani akka hin irratti deemaatiin hin jiru kuni sila akka rabbiin irraa jaalatumo akka yoo du'eetiin hin jedhe dallansuun ibidda jahannamitti tarumo mee karaan ani irratti deemaa kun jiru kuni maal inni jedhaniitiin uf tafakkuruu barbaachisaa jechuudha namni kun ani yeroon kiyya dheeraadha waa hedduu dalageetiin toobaa deebi'ee akkana godhu jedheetiin qalbiin tun yookiin shayxaanni waan adda addaatti godhuudhaan waan dheeraa tokko jala qaba. Yakwaani namni addunyaa kanarratti osoo rasiin itti kennamee ati waggaa hagana si hafee jecha ka beeku taate namni beekee yookiin itti ariifata yookiin ani fagoo jira haga achi asitti kheyrii hedduu dalaga jedhee tumaan suutuma irraa jedha. Kuni cuftinuu dhee waa hin jiru. Kama guyyaa boruu du'u hedduutu har'a fooqee ijaara kun. Kama guyyaa boruu du'u hedduutu iyyuu har'a fooqii ijaara itti cinqameetiniini kama guyyaa boruu du'u hedduutuyyuu safara deema achi meeshaa bitadheetiniin deema jedheetiniini bakka silaa meeshaa waa irraa fudhatu deemaa jechuudha karaa kanatti du'aa ofirraan beeku amriin akhiraa kuni amrii jabduudha gandi jabduun gandi namni waa itti ijaaratu ganda akhiraa san ta'uu faama addunyaan mee akki gara kitaabaa ta'u xiinxallama nama yeroo ammaa kana keessa waa haga margaa jira وهاga margaatini jira warra mallaqa akka duuba argiteetini firaashaati fakka tiraasiitti jala guuree jedhe cufa isaa akka amma garamitti akka deebee garam akka inni dhaqeetini jedhe waa hedduu xiinxallaanaan yoo fikra fudhachuu qabaa jechuudha kitaaba qofa miti wanni warra baratan qilleensuma addunyaa kanarra deemaa jiru kanarra way talaalaniitini jedhan addunyaan tuni akka isiin saree taate akka isiin faayidiin qabne akka bu'aan keessatti hin jirre yoo isin jiraattillee yoo ibaadaan ittiin godhatin faayidiin takka akka keessaa gadi hin baane irraa beekuun hin danda'amaa jechuudha kanaafuu maal irraa barbaachisa jechuudha guyyaa boruu kan ofirraa dagachuun hin barbaachisu akiraa ofii tolfachuudhaaf namni waan cufa tolfachuu barbaachisaa jechuudha ilmaan ofii karaa gaarii irra guddisuudhaaf namni mataan isaa nama duuba argitee karaa shari'aa irratti tarkaanfatu tokko ta'uun muhimmiidha jechuudha ilmaan karaa shari'aa irratti guddisuudhaaf mana kee tolchuu qabdaa jechuudha yoo wanni akkasii argamteetiin jette ilmaan ta'e ittimtee wanni akkanaa shari'aan duuba nayyamtu wanni akkanaa waan akkanaa jedhanii barsiisuun barbaachisaadha jechuudha suuraa mana keessa kaa'uu dhiisi suura makana fuudhaniitiin mana irratti suuraa waan adda addaa qur'aana kana katabaniitiin isa katabame kana jidaara irratti achi maxxansuun iyyuu irraa didanii warra waan kana akki kuni qur'aana duuba argiteetiin istizaa itti godhuudha malee waa kabajaa mitii jedhan warri garii nama mana garii yoo dhaqaniitiin jedhan suuraa yaasiin akkasuma ayatul kursii akkasuma suurota adda addaa fuudhaniitiin jidaara irratti maxxansan qur'aana wanni jaalataniin qur'aana wanni dalagarra oolchaniin lafzi isaa yookiin wayita duuba argiteetiin matni isaa qara'uu معنى وان إني جلوسان دلقت هيكو وان استنما جدو كنان وان دوب أرقيتين كرام ربي تنجالة نجرا
akkay godhanii mana maxxanfataniitiin jechuun suni aslanuu khayrii wahiitu achirraan gadi namaa dhufaa dhiisi qur'aana xiqqeessuu tahaa jedhaniitiin irra dubbatamu. Wanni suni hin ta'u ka waan akkanaa dhorgameetiin hin jedhame kana laal gara kanaan akkanatti namni akkana dalaga. Shari'aan innumaanuyyuu qur'aannu osuma jaalatamaa ta'u bakka isaanii maliin bakka shari'aan hin sabachiisin takka kaa'u kanaaf diddii jechuudha. Wanni qaayidii wanni ibaadaa jedhan kun karaa isii irratti malee itti ga'uu hin danda'an. Malaan itti ga'uu hin danda'an. Aqliidhaan waan tokko oofaniitiin qunnamamee khayrii san duuba argitee yookiin sawaaba san faamaniitiin itti gaaniitiin jechuu hin danda'anii jechuudha yoo daliila karaa silaa shari'aan jettu irratti deeman malee jechuudha. Kana waan ta'eef namni karuma shari'aan jettu irratti deemuudha jechuudha. Maadaama rabbii kana jala butamanii khayrii rabbi irraa kajelaniin karaa shar'iin jettu kana irratti deemuutu irraa barbaachisaadha jechuudha. Ka waan akkanaa kana waan akka qur'aanaa kana mana keessatti jidaara irratti fannisuun irraa dhorgamaa ta'e wanni biroo maal hayya. Innuyyuu kalaamnu duuba argitee sila kalaama kabajamaadha. Immoo fannisuun kun waan shari'aan hin sabachiisini. Musaba quraanaa fuutee mana keessa bakka kabajaa takka kaahuun sirraa barbaachisaadha. Tilaawaa isaa qaraatii isaatiin dhaabbachuun barbaachisaadha. Ma'anaa isaa waan irraa beektu duuba argitee waan fahamte hojiitti hiikuun sirraa barbaachisaadha. Kanaanii jechuudha quraana jaalachuun fuutee jidaara irra ol keettee kan yeroo takkitti achirraa achi dubbisuun duuba argitee sitti qaalee faayidiin takka keessatti jiru waan dhukkeen achitti galu malee jechuudha. Kanaafuu waan adda addaa akkas mana keessatti godhulleen waan irraan barbaachisneef waan takka keessatti jiru jechuudha. Kanaafi maal barbaachisa jechuudha waan shari'aan mana keessa baasaa jettee namni jannata rabbii barbaadu namni sunnaa rasuulaa jala butameetiin jedhe baaseetiin khayriin akkasitti dhuftu barbaadachuun hedduu irraa barbaachisaadha jechuudha. Darsiin kenna yookiin duuba argiteetiin wanni nuti walii dhiyeessineetiin walii dabarsinu waan kana fakkaataa warra irraa fayyadameetiin guyyaa boruu itti milkaa'uura rabbiin nu haa taasisu. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى اللقاء.